السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii Abdus Seedhaan nagaan keessan isiniif baay'atu guyyaa guyyaadhaan waan haaraadhaaf waan irratti komii qabnuu fi waan xiinxalamuu qabu asirratti xiinxalla namni maatii nuun ta'in maatii nuuf ta'a oduu haaraadhaaf komii adda addaa nuti dhiyeessinu asirraa argattu laayikii gochuu hin dagatina harki isin irraa hin citu oromummaan keessan nama jabeessaa waliif sagalee haa ta'an oduu gammachiisaas qabna oduu wal mammakataas qabna baga gammaddan obbo Abdii Raggaasaadhaa kan waggaa tokkoon ji'a jaha dura badii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa ture guyyaa har'aa gadi lakkifamanii jiru waan gaarii bilxiginnaan erga filannoo kana darbitee waan gaarii lama hojjettee jirti wama gaarii akkuma kanaan itti fufaa bu'uun keessan erga noollee wama gaarii hojjedha hamma xiqqootti isin hafte waan ta'eef hidhamtoota Suudi Arabiyaa jiranuu guyyaa meeqa booda xiyyaara 8 akka biyyatti galanus godhamee jira kunis waan gaarii wanti hafu maali waan tokkoon xiinxaluu dhufu maal jettu wanta kana mee koomentii jalatti yaada keessan barreessa wanti hanga yoonaa godhamaa jiru siyaasa yoon isiniin jedhe ni fudhattu moo hin fudhattan wanti hanga yoonaa Jawaar hidhamuu irraa kaasee aangaa'onni mootummaa hundi filannoo keessaa bahuudhaa kaasee wanti won hariin deemaaru siyaasaa yoon isiniin jedhe ka'e hin fudhattu moo mataan keessan kun isinitti garagaggala akka yaada kootiitti tun ka'e akkasitti xiinxalee hin xiinxalu garuu utuun akkas isiniin jedhe hin fudhattanu an garuu akkanatti xiinxalu mee ka'e isinitti nima warri amma paartii Kaafaa'oo Abaa'oo Jawaar Muhammad warri hidhaman hundi paartiin kun akka Oromooti tokko ta'e akka waan wal jibbuutti akka waan abiyyi paartii kana hunda jibbee Oromoo jibbeetti itti duulamee akka nafxanyaan immoo filannoo kana irratti abiyyiin filattuuf yookiin xiiqii keessa galtee abiyyi keenya jettee paartii biltsiginnaa kana filattu xiinxala koo fi xiinxalee ka'een booda dubbiitti deebine wanti kun godhamee wal irratti duulamee paartiin kun erga filannoo darbeeta ka'e nagaa buusee warri hidhamanis hiikamanii wanti ta'e kun hariin siyaasaa warra kana irratti qumaara taphataa turre warra paartii intani jara aabin ezeema baaladaraas kana malaaniyyuu diraamaa irratti hojjetaa turre yoo isiniin jedhan gabbaanii hin fudhattu moo mataa keessantu isinii mara diraamaa waggaa 2 waa xiqqoo nurratti dalagame kan akkamitti fudhanna hanga filannoon darbutti diraamaan dalagame jedhanii yoo isinitti himan hin fudhattu an gizee tokko akkasii yaadallaa sirrii miti wanti kun hanga filannoon darbutti hidhan filannoo kana irratti yoo hirmaatan dhibbaan dhibbatti Oromoon jira filata filannoo kana immoo waan waggaa 10 karoorfanneef bulchuu qabnaa akkamitti isaayyuu otuu mootummaa sirriin ta'in waggaa 3 mootummaa shigiggirii mootummaa ce'umsaa taanee bulchine hamma mu filannoo kanatti gadhiifna mala waan barbaanne dachee barbaanne garagalchine wagguma kurnan tokkollee bulchuu qabna aangoon akkamii ootu eenyuun beeka alaqaa mana quraanaatti beeytu qoroo jedhana mana quraanaatti yoo ati ijoollee nama 50-60 irratti alaqaa godhamte ati jiramti hawaa kana irratti filaalta alaqaa ta'u mootummaa biyya bulchuu dhiisaati OPDO'n immoo waggaa 27 waan kana gabrummaadhaan jala turte ergamaa jechuudha harree taateetu turte harree sana namni irraa bu'ee jennaan ofii immoo namarra bahan akkamitti bu'ii jettaniirree nama waggaa 27 harree ta'e nama baate harra nama yaabbate tokko waggaa 3tu otoo mallee hin tasgabbaa hin bu'aa jechuun hin ulfaatu kanaaf iyyuu waan barbaadan godhanii Jawaariin hidhanii Hacaaluu ajjeesanii hayyoota Oromoo filannoo keessaa baasanii hunda godhanii filannoo kana darbuudhaaf murteessatan namni filatu hin jiru namni filatamu hin jiru waan ta'eef namni ofumaan of filatee ofiin of dabarsu akkamitti namni biraa isa mo'achuu danda'a Abiyyi Ahmad ofittiin arge nama ofiin of tawadaadaree of injifate paartii biltsiginnaa yookiin biltsiginnaa ofittiin arge xiinxalli koo garuu maal isinitti fakkaata mee sammuu keessan keessa deddeeffadhaati maaltu waggaa kana haarii keessa ta'e akkamitti erga filannoon darbe hayyoonni kun hiikamuu jalqaban eengadda yaajoo kabaabaa achumaan hiikame Abdii Raggaasaa hadha hiikame koloneel Gammachuu ayyaanaa yedduu kana gadhiifamu na laalaa Hamzaa Booranaa Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa warri hafan Shamsaddiin Tahaa
yoo danate ji'a tokko hin turanu manidha keessa maaliif badiin qabanu filannoo qofitti irraa sodaataman hidhaman malee siichi gabbaanus maal gochuu danda'u taanii barreessu ummanni keenya waggaa 5 otuma iyyuu filannoo kanantini jechuudha malee bilchaginnaatu akka wayyaaneetti gadhiiftee baddii dabarsitee kenniti jettanii hin yaaddanii yoo ummanni qabsoo itti mudde yeroo sana ummanni tokko ta'ee qabsaaheef wayyaaneen dhadhabdee badde bilchaginnaanoo ummata gaddaan qoqqoodde hunda keessaa oromoo afaan oromoo dubbatti ummata dogongorsite oromoon tokko ta'ee bilchaginnaa aangoorraa buusuu hin danda'u jala muraa qabadha abaawon achiin itti mudda warri kan barreeffamaan itti muddaatuma wal xaragaa wal afuufaa waggaa 10 jaraa waggaa 20 jaraa numa bulchudha na amana bilchaginnaan otuu saba biraa ta'e akka wayyaanee kanatti jedhee oromoon tokko ta'a kun afaan oromoo dubbata oppiidiyoodha nama keenya jedhu ummanni baay'een oppiidiyoon keenya jedhee fudhatee jira kana amansiisuun immoo waggaa baay'ee fudhate hanga ummata of barsiisanitti waggaa 20 wayii ni bulchu bilchaginnaa waan ta'eef rabbiin kadhadhaa warra hafannu hiikaa mana hidhaatti hinnu jalaan karkarsina wanti dhufu hin jiru bulchitan kalaata bilchaginnoo bulchaa akka barbaadan bulchaa nuuf gadhiisaa hayyoota keenya maalitti gootu maaliif achi tursiiftu mee khalaas waan gaarii hojjechuutti fufaa ergaa kana hunda gootanii jettanii mi'a aangootiif jecha waa hunda gootanii jirtu waan ta'eef amma immoo as deebi'ame yoo karaa saba keessanii deebi'aati waan gaarii hojjedha hidhamtoota Suudi Arabiyaa galchaa warra mana hidhaatti hiitan qeerroo hunda isaa hiikaa mi as deebi'aa gara saba keessanii allaqe daqqaqe aangoon waa tokko bu'aan qabu yoo ummanni isin hin jaallanne aangoorra taa'uun isin arrabsaa ooluurras rizee tokko maslahaadhaan isinitti muun barbaachisaadha kottaa as deebi'aa kara saba keessanii deebi'aa waan oromoo waggaa meeqaaf dhiiga lafee itti cabsee gaafataaru deebisaa fi sabni kan isin hin fayyadu amaaraan kanuma dheengadda guyyaa tokko itti matakkalki moo'eessa keessatti amaarri namni 5 jaaduunaan hiriira sanitti bahee abiyyi maal jedhee isin arrabsaa ture ooneg isiniin jedhaa ture mi as deebi'aa saba keessanitti hiika hayyoota oromoo bulchaa akka barbaadan aangoon wamaa miti bulchaa garuu waan oromoon barbaadu godhaa akkas ajaja dabaan isinitti dabarse jabaa yoo fudhatta ta'e kabajamtootaaf jaallatamtoota yuutuubii tiyya koomentii jalatti jecha nama xiinxale hundi keessanuu irratti naa hirmaadhaa wanti hanga yoo naa ta'aaru siyaasa yoo isiniin jedhan hin fudhattu moo hin fudhattan walii galteedhaan amaara filannoo kana keessaa baasanii aangoo dhibbaan dhibbatti oromoon akka dhuunfatu gochuuf xiinxalaaf dusseet yaada sammuu keessa na dhufeedha ammatuun hammaamarra taa'u hammaama keessa taa'in xiinxalee wanta kana akkamitti amaarri ezeemaan akkasiin xiiqii keessa galtee paartii bilchaginnaa kana filattu warri kaan hidhamuu qaban warri kaan immoo mormamuu qaban sababa kanaaf akkasi koomentii hundi keessan barreessaa laayikii godhaa galatoomaa nagaan turaa